Kaleellee teetee Hardhallee borullee teetee iftaanillee baasa keeti kana simaadessa ati naa waaquma kiyyaa si waaqomsaa. Nami Kiristoos gula deemu tokko eenyummaa ifii itti hirkatu kan qabne kaayoo cufa qarqaarsa isa gaafatu dadhabbii ifii sanii waaqatti kennatanii qarqaarsa isaa saniin yoo qajeelamanii harka isaatti nama qarqaara waaqi nama qabee gati nama dhiisu isas qarqaara jechuudha. Humna sarara argatta. Faaruu ihujan hin kennanti. Yoo dhutte siinuu wadhaan isaanii mootu faaruu ifii namaa kennanti. Fuula waaqaa ifiin dura ejjuu baradhu. Ifiin waaqa kadhachuu baradhu. Ifiin waaqa dhiyaachuu baradhu. Nami kamiyyuu fuula waaqaa duratti eegi Kiristoos dhugeeffate walqixxe waaqee abbaa kee karaa namaatiin waaqa marfatiisa caalaa ifiin ammoo atuu dande'iiti mitikaa dhugeeffannaa teetii jabeeffadhuuti fuula waaqaa dura ejjiin dandeetta. Wayyuu Holistic Media Xuruun sababa isaanirraa baddee jedhaniiranii komii nami kaase sababa waldaa bulchituu faarfannaarraa fagaattee jirti jedhanii faarfannaarra dhiibbaa sitti uumeera itti gaggeessummaan kun. Gaggeessummaan kamana kadhaa afaamuti mana ifiituu jalqaba innillee qofuu waldaa tokko jechuudha. Nama mana qabu tokko maatii eegii baafatte maatiin sunuu isa san bulchiisinuu addatti gatii nama gaafata. Tajaajila waliin jechuudha. Kamana sagadaa itti dhiyaatu dhiisiiti. Manuma ifiituu nama tokko ati amma mana hin baafanne gaafa mana baafatte ammoo waldaa dhibii ka'ati qajeelchitu jira jechuudha. Mana keessanii bifa dubbii waaqaatiin qabattee dura deemsisu jechuun aarsaatti kaffaluu malte jira baasuu malte jira. Wayyuu Holistic Media Gaggeessummaan nama eegii mana baafate mana ifiillee qabatee akka dubbii waaqaatti qajeelchaa mana kadhaallee qabatee tajaajila waliin deemu jechuun ulfaatti. Ulfaatti garuu wama ulfaattu san waaqii yosii sallise inni si yaame sun isatti si qarqaara. Wanni nami danda'e jabeenya ifiitti wamaan bahu. Garuu wanni jiru maani irreen teenna jabeenni kenna qaroomi kenna wamaa nuun fidu. Gooftaan kenna Yesuus Maatoos foora isaa 5 irratti maan jedhee jira warri hafuuraan hiyyeeyyii isaanii balchoolee jedha. Akkas jechuun hiyyeeyyii jechuun nama wanqannee moti sila. Hafuuraan hiyyeeyyii jechuu isaa warra yoo cufa jabeenya ifiitti irkanne jechuudha. Warra jabeenya ifii kadhaa ifiitti warra irkanne warra jabeenya ifii beekumsa ifiitti irkanne kayoo cufa waaqatti irkatu. Kayoo cufa hanqinna fi dhaggu. Kayoo cufa dadhabbii fi dhaggee na qarqaar isaan jedhu jechuudha. Hiyyees beektaa waa namarraa argatuun jiraata. Waa ifii marroo hin qabneef. Akkasanii nami Kiristoos gula deemu tokko eenyummaa ifii itti irkatu kan qabne kayoo cufa qarqaarsa isa gaafatu jechuudha. Kanaafuu bulchiisa keessatti wanni waan kana cufa walitti qabee deemuu danda'uun eenyummaa ifii sanii dadhabbii ifii sanii waaqatti kennatanii qarqaarsa isaa saniin yoo qajeelamanii harka isaatti nama qarqaara waaqi nama qabee gati nama dhiisu. Inni nama yaame suni abbaan ergaa tanaa isas si qajeelcha. Isas si qarqaara jechuudha. Akka waan kana cufa baalaansi tolchitee deemtuuni humna sarara argatta. Humna si argatta. Humna kana yoo kam argatta yoo isaan na qarqaareetti argatta. Yoo ifii itti tarte jabeenya keetii oduun ta'ini hin danda'u na qarqaare yoo isaan jedhu. Hin danda'aa moti amma dubbii hin danda'u na qarqaare. Ani hin beeku ati beekaan na qarqaare. Irreen qabu ati irreetti na qarqaaroo jette inni qarqaarsaaf yoo cufa qophii jira gorfoo jira jechuudha. Maafi abbaa ergaa tanaa isa waan ta'eefi sababa ergaa tanaa si eega si qarqaara. Kanaafuu bulchiisi amma yeroo guutuu kennee mana kadhaa tajaajila jalqabee waggaa 13 waggaa 13 kana keessatti garuu wanni akka malee dhiibbaa isiin qaddumaanii tajaajilaa fi mana tajaajila ba'aa mana kadhaati wanni kun wal simachiisis akka malee ulfaatti. Garuu yoo waaqni qarqaaree si salphatti jechuudha. Waaqni qarqaaree akkuma siin jedhe na qarqaare isaan jedhee na qarqaaree waan maraa adoo isiin jabeenya kiyya guutuu oduun ta'in guutuma jabeenya isaatiin
akka an danda'ee deemuun waaqina qarqaara jechuudha danaa bal'isee manni kiyyalla otonni hin beeyamini manni kadhaalle ergami manni kadhaan akka kennalla otonni hin beeyamini akkas jechuun otoo karaatti hafin jechuudha. Beeyame Oromiif amma kun xiqqoo isa. Annaa gala. Kanaafuu otoo karaatti hafini waaqina qarqaaree agardaa asiin bahee jira. Ammoo wanni isaa maanii dhiibbaa faaruu irratti hin tolchitiin waan dhugaati faaruun. Ani eegii tajaajila lallabaatti deebi'ee barsiisisa irratti xiyyeeffannaa tolche. Dhaloota dhaabuu, dhaloota barsiisuu, dhaloota geessisuu tajaajilaaf. Warri dhibinna caalaa akka deemee tajaajilu. Akka isaan afaan banatan, akka isaan waaqan maxxanan, akka isaan barumsa fayyinaa warra dhugeeffatu barumsa fayyinaa barsiisa barumsa tajaajila kitaaba qulqulluu yayyaba kitaaba qulqulluu waggaa tokko akkana barsiisa xiyyeeffannaan kiyyaa asirratti deebi'e garuu waaqina qarqaaree xiyyeeffannaa sanii dhaloota baay'ee jira warri baay'ee warra harka kiyya dhugeeffatanii barumsa an barsiise baay'ee narraa bulchaa mana kadhaa warri dura deeman jiranii warri bifa addaatiin wangeela lallaban ka wangeelawota waan baay'een karaa garaagaraatiin waaqa tajaajilan baay'ee jiran kana yoo ilaalu guddoo boqadhaa xiyyeeffannaa guutuu marroo barsiisarra godhee fi faarurra baddee jechuudhamu sun ammoo isa kanaani addee an jiru addee itti bade amma faaruu lakkisee odon ta'ini gara barsiisaa kana gula fundule as fundule garuu faaruu lakkinye faaruu nutti hin barreessa faaruu hi hujanu hin kennanti malee faaruun kenna yoo dhutte siinuu wadhaan isaanii mot faaruu ifiin namaa kennanti kenna waaqaati akkuma kenna hafuuraa keessaa isi faaruun kenna waan ta'eef haala kamiyyuu keessatti faaruun hin dhaabbattu yoo kennaa ta'e yoo qaraa kennaan ta'in ifii wadhaan ta'e hin dhaabatti haala kamiyyuu keessatti sibiran dhuttu jechuudha faaruun dhuttee hin baddu maaf kennaa yoo waaqi ganama sii kennee jiraate wanna fur qulqulluun be isa abbaa fedhee kennaadha kitaaba isattu abbaa fedhee kenna isa kenna malee wanni waan nami jaalateef ta'uu mati yeroo garii nami marroo faaruu jaalateef faarsaa ibsa ullan jira faaruu jaalataniif namaan kennantu hafuura qulqulluun namaa kenna akkuma kennoota dhibii kenna marroo ganama naa kenneef ammoo faaruun narraan dhaabbanne adu'anni barumsa gula fundulellee hin nutti hin barreessa baay'ee faaruu baay'ee barreesseera achuma keessatti jechuudha hin barreessa lafa kee yeroo itti faarfadhoo siin dhiphatteeyyuu faaruun narraan dhaabbanne jechuudha faarfatuun narraan dhaabbanne abbaa manaa kiyya waaqisa eebbisuu gitaara manaa naa bitee jira hin faarfanna mana keessalletti qofillee faaruu yoo isiin nadhuttu gitaara fudhadhee faarsee barreeffadhee itti waaqeffanne lafan kee akkana waltajjii irratti baay'isi yeroo na dhiphate malee jechuudha kanaafuu waaqina gargaare amma dhalootii aan barsiisu marroo inni akka dansaa baay'ee fi ammaan tan ammoo bakka qaraatti akka dansaa fuulatti teeffadhee faaruullee itti deebi'ee jira ammoo barumsi bulchiisaaf yookaan tajaajilli akkamitti wal simachiitta ka jedhuu fi yoo waaqa kadhattee hin danda'anti jechuudha ifiyyoo wadhaan ta'ini yoo ati waaqa kadhattee waaqii si gargaara waaqaan hin danda'anti. Wayyuu Holistic Media. Faarfannaan maa eenna uummati eegaa jira anumaa walitti ta'a jechuudha. Kanaafi mee isaa wal qabsiisii mee waan itti deemaa jirtu aduu kanumaan nu beeksiche. Faaruu amma akka dansaa itti deebi'ee jira. Amma konfiraansii garagaraa irratti naafeeranii guddoo faarsiisaa jira. Yoo waaqna gargaaree dura kanallee amma arbii dhuttuyyuu meegarratti konfiraansii qaba. Itti aanuun akkasuma amma akka dansaa deemisaa jira. Kaan ammoo yoo waaqna gargaaree faaruu duraanii baay'innaanii walti qabee istuudiyoo seeneera amma. Isiisa irra deebi'ee hojiisaa bifa haaraan martinuu dansaa fifaa irra deebi'ee bifa haaraan hojjedhee yeroo bara kennaa sanii akka amma waan wanni cufaa babbareede kana hin jirtu. Kanaafuu amma carraa waaqinuu kenne kanaanii bifa bareedaanii waan san irra deebi'ee hojjedhee faaruu duraanii san betelee
irra deebi'ee dhiyeessuu fi amma kurfoo jira hojjetamuu jira waan ta'eef yeroo diqqaan duuba gadhiifamaa jechuudha. Waaqa nu gargaare. Dhaansa tajaajiltootaaf keessumattuu faarfattootaaf illee dhaansa akka dhaamattuuf carraa adoo sii kennina tola. Ka qaraa yeroo faarfatuun jalqabadhe dansaa marroo faarfadhuu fi faaruun akkuma hangafa jedhee namaa kennantii malee hin wadhaanatan. Yoo kana jedhu ammoo faaruu namaan faarsina jechuun kiyyaamoti. Ammoo faaruu harkaa hojii isaa ittiin gamina. Faaruu hojjantantee namaa kennanti. Yoo namaa kennantu ammoo jireenya ati yoo san keessa jirtuun siidhuti. Si ati ifi faarsite achiin duuba nama dhibii geetti malee nama laalaan faarsitu faaruu. Jireenya namaa laaltee jireenya waan nami jedhe hin jettu. Ifii hin jetta. Yoo ifii hin jettu nami si fakkaatu achi keessa dhufa jechuudha. Nami si fakkaatu. Yoo ati jireenya kee faarsita yookaan hagadditellaa ta'u gammaddeellaa ta'u haala yoo sa'at keessa jirtuun si dhutti faaruun yeroo kadhaallaa ta'u yeroo gammadaallaa ta'u galatallaa ta'u haala yoo san yeroo jireenyi kee waan inni keessa jiru sanii faaruu ifatta. Yoo san nami si fakkaatu faaruu tana keessa dhufee walti galfattanii namitti eebbifama. Jireenya keeti hojjatte achiin duuba nama dhibii kaa hojjattu faaruun. Kanaafuu isiin tun ammoo hin kennanti malee hi hojjetan yookaan godhaanan faaruu. Kanaafuu faaruu nama faarsis dansaa rakkoon qabu dhaloota tarti faaruun qaraa ammoo ittiin gamanu ifi midhaaffataaf ittiin gamanu. Kaan ammoo bara kana keessa wanni akka malee xiqqoo nama gaddisiisu maani faaruu durii nami yoo dhaga'u caqasiisallee hifatu dhaga'ellee hifatu faarsellee hifatu maaf jireenya isaa sanii marroo isa hojjettuuf jechuudha. Ifi faarsa ka dhaga'ullee waaqa faaruu tana itti dubbatu waaqa na dubbate jedhee faarsa. Yeroo garii jira ammaan tana wanni qilleensa irratti mul'atu nami akka waan faaruu itti dhaga'antee odoo hin ta'in akka ifi mul'isuu gula gizeen faarfatan jira. Uffana fi mul'isuuf ammallee hojii fi beeksisuuf faaruu bananii wantoota akka kanaa waan faaruu waliin fakkaanne baay'ee ka walti timeeru jechuudha bara kana keessatti walti duuddeetti jechuudha. Ergaan faaruu waan biraati ergaan namichi dabarfatuu fedhu waan biraati. Faaruun jireenya namaati. Kanaafuu abbaan faarse suni yoo san jireenya fi faarse abbichi faarse suni. Kanaafuu faaruu abbichi waan jireenya ifi faarse sani nuti ammoo waan hin fakkaanneen yoo irratti oolchine isiin sun hiikkaadhadde jechuudha. Kanaafuu maaf tolchuu jirra yookaan ma faarsuu jirra wanni jedhullee waa irra deebinee laallu. Amma duri faaruuni dhaloota dabartee turtullee nami faarsa. Amma faaruun dhutte torbaan tokko caalaan caqasan. Yoo guddatte ji'a tokko yookaan ji'a lama. Achi nami haaraa dhuttee faana fiiga. Diqqoo fiiddoon duni eessa nu geessitiillee waan namiif jala sanuu gaggabaadduu fedha amma nami ergaa gabaadduu fedha. Nami waan bu'aan qanne baay'ee caqasiisi itti ulfaatu. Faaruu ammoo makkana dheeratte. Wanna gana ga'umaa maa lallabaaf faaruu amma nami yeroo caqasiisa itti dhiphatu keessa jirti. Kanaafuu ergaan qawwetilee faarfattootallee fi warra faaruu jaalatullee fi faaruu isinii kennantutu warri faaruu jaalattan kadhadhaa waaqa yoo fedhii isaa ta'e isinii kenna. Yoo inni isinii kenninillee tama nama dhibiin faarsuu eebbifamaa tara garuu ittiin gaminaa ifiin ittiin gaminaa waaqa abbaan hojii tanaa isattuu fedhee namaa kenna waan ta'eef kanaafuu faaruu nama dhibiilleen ammoo waaqi nama dhibii karaa nama dhibiitiin faaruun sun sibira eegisiin dhutte akka teetii gulatti wanni hin tolfatin waaqi nama sa eebbisu nama si dura faarsalle ati ammoo ittiin eebbifanteetta faarsuu dandeetta sun rakkoo hin qabu. Kanaafuu bifa kanaanii odoo dura deenne faaruu ergaa isii waliin jireenya keenya odoo fakkeessine yookaan sirriitti gadi buunee odoo faaruu sirbaan wal qixxeessuu odoo dhanne jireenya amma
afaan ammaatiini irra butaa yookaan labbi akka jedhansa akan teene faaruu ergaa isii akan salphinye faaruun salphatuun qaddu faaruu erga guddoo if keessaa qaddi tuntana taan ammoo dhaloota wannan jedhu dhalooti guutuun gara dubbii waaqaatti haa deebinu dubbii waaqaa jireenya keenyaaf bu'uura yookaan jalqaba jireenya keenyaaf kenna kamiyyuu ka keessatti hammateeru dubbii waaqaati yoo dubbii waaqaa if keessaa hin qabne latti nu injifatti seexani nu injifata foon keenya nu injifata kanaaf gara dubbii waaqaatti haa deebinu yoo dubbii waaqaatti deebine dogongorarraa boqanna yookaan baraarannaa jechuudha dogongorarraa hin milinna yoo dubbii waaqaa hin beekne ammoo hin rakkannaa jechuudha kanaafuu kaanii gara dubbii waaqaatti haa deebinu yoo akkana jedhu dubbii waaqaa si harka jirtu qabattee nama dhibii jecha inni ifii qabatteetta ten dhugeeffattu kan nama dhibii garuu dhugeeffatta kanama dhibiin dhugeeffateen jechuudha kiyyamu jechi si harka jira ammoo ati jecha kana nama dhibiin naa baaseetta kanama dhibiin sii baasu jecha sii ta'e ka atarka qaddu yoo salphichee ilaaltu ta'e inni kun dogongora kama ifii qabatte isa salle dhugeeffadhu yoo kadhattu kadhaatetti dhugeeffadhu kadhaan namni dhibiin sii kadhatu dogongorachuu kiyyamuti garuu kadhaatillee dhugeeffadhu amma rakkoon jirtu maani dhaloota akkuma jiruun dudda tajaajiltootarra jira dudda tajaajiltootarra ifii kadhaan fedhu nama kadhatuuf fedha ifii dubbii waaqaa dubbisuun fedhu nama dubbii waaqaa dubbisuuf fedha ifii fuula waaqaa barbaaduun fedhu nama bakka isaa bu'ee fuula waaqaa barbaaduuf fedha inni ku hafuu qaba waaqi sii abbaa keeti malee abbaa guddaa keetii moti yookaan abbeeraa keetii moti sillee abbaa si dhaga'ee sii deebisa tanaaf fuula waaqaa ifiin dura ejjuu baradhu ifiin waaqa kadhachuu baradhu ifiin waaqa dhiyaachuu baradhu namni kamiyyuu fuula waaqaa duratti eegi kiristoos dhugeeffate walqixxe waaqi abbaa keeti karaa namaatiin waaqan marfatiisa caalaa ifiin ammoo atuu dande'iiti mitikaa dhugeeffannaa ta'eeti jabeeffadhuuti fuula waaqaa dura ejji hin dandeetta. Wayyuu Holistic Media. Kanaaf dhalooti dudda tajaajiltootarraa bo'aati ifiin fuula waaqaa dura ejjiisaa baradha ifiin waaqa kadhachuu ifiin waaqa dhiyaachuu baradha barri kun ammoo bara nami jireenya walti makaa jiraatu aanan yoo qof jiru aananii bisaallee qof jiru bisaan yoo walti makaa ammoo caamola maqaa jijjiirama kanaaf dhugaa dharaa walti makina cubbuu qulqullummaa walti makina cubbuun cubbuu qulqullummaan qulqullummaa ihin midhaasinaaf haala mijeessinaa cubbuuf yoo ifi dadhadde waaqesi beeka araaraggal amma baay'een moobaayilii isaa keessa sirba baay'ata faaruulleen jirti sirbilleen jira jireenya sirbillee homaamoti faaruullee homaamoti wanni kun maanii jireenyi kiristiinaatu deemuma deemee sallate walti makameera walti makaa qaba walti caamola jireenya caamolamaa kana keessa ammoo dhalooti ba'uu qaba waaqee cubbuu walti araaramu cubbicha jaalatu malee cubbuun jaalatu cubbuuf qulqullummaa walti araarsiisaa fi ittiin gamuun dansaa'amuti kanaafuu walti jireenya makaa akan jiraan waaqa dura deebi'aa fi jireenya waaqaa malee ka akka dubbii waaqaatiin malee jiraachuu fi dhalooti achi gulatti mixiixatuu qaba ergaan kiyya kana. Barumsa guddaati amara barumsa fidandee ka faarfattoota ka warra dubbii waaqaa lallabuu lumaa galatti waldaa wal qabate erga badhoo akka malee badhoo ka nuti fudhatu jirru gooftaan guddisee si eebbisuu kennaa fi si baay'essuu marroo dhuttanii fi guddaa galatoomaa akka malee sin jaalan akka sabii sin jaalata ammoo isinuun beektanii akkuma jalqabarra jedha akka malee nu gaafataa turanii akkuma dhagartaan kana turtiin kenna hojjettuu wangeelaa faarfattuu Xurunash Geeloo waliin tolchine isa kana fakkaata yeroo biraa immoo keessummoota akka kana qabannee isiniif dhunna turtiin keessanii yoo wayyuu holistic media waliin ta'e kana hunda qodatuu hin dandeettanii faarfannee baana Kaleellee yoo ta'e adhallee borullee yoo ta'e ittaanillee jennee gooftaa keenya jajannee abbaan manaa faarfattuu kennaa Mark daadiin as dhufaa waliin faarfannaa nuti xumurannee jirra gooftaa is eebbisu. Wayyuu Holistic Media. Kaleellee yoo teetee Hardhallee borullee yoo teetee iftaanillee baasa keeti kana simaadessa ati naa waaquma kiyyaa si waaqomsa
baasa keeti kana simaadessa atina waaquma kiyya si waaqomsa Kaleellee yoo teetee Hardhallee borullee yoo teetee Iftaarillee baasa keeti kana simaadessa atina waaquma kiyya si waaqomsa baasa keeti kana simaadessa atina waaquma kiyya si waaqomsa waaqoti dhibiin du'anii dadhamanii moototi dhibiin aangoofi lakkisanii du'an jifatee kaka'ee basii qofa waaqoti si'iin ala martiin soba du'an jifatee kaka'ee basii qofa waaqoti si'iin ala martiin soba Kaleellee yoo teetee Hardhallee borullee yoo teetee Iftaarillee baasa keeti kana simaadessa atina waaquma kiyya si waaqomsa baasa keeti kana simaadessa atina waaquma kiyya si waaqomsa Kaleellee yoo teetee Hardhallee borullee yoo teetee Iftaarillee baasa keeti kana simaadessa atina waaquma kiyya si waaqomsa baasa keeti kana simaadessa atina waaquma kiyya si waaqomsa Wayyuu Holistic Media. Galata oh galata galata oh galata galata oh galata oh waaqayyo galata 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 oh galata galata oh galata oh ammalle galata baratare na ite barana la nagite tusite la na fite waka sindagete ho galata 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 ho galata galata ho galata ho wakayo galata 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 ho galata galata ho galata ho amalle galata wa atina tochite angure imumesu tamime tam lakisa wa malenje lutetu ho galata wa atina tochite angure imumesu tamime tam lakisa wa malenje lutetu ho galata 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 ho galata galata ho galata ho wakayo galata 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 ho galata galata ho galata ho fudadu galata galata kia galata kia galata kia galata kia waka wagesu galata kia Gofta angutumsu galata kia waka wagesu galata kia Gofta angutumsu abu galata kia Wayyuu Holistic Media.